kan isheen jiraattu boroo manaati malee fillabiitiitti hin baatu jechuudha. 2017 keessa maatsanii isaanii baasnaa naan jedhan. Sabooddee gaafa seen akkas naan jettu baay'ee rifadhee nan sodaadhee. Qoricha keemoo jedhamutu jira. Keemoo kana zuurii 6 ol furatanii yoo didee si'a 9 furatanii achi booddee cararii rukutatu naan jedhanii. Jara keenya mataan koo kun akka jiru narraa bahee fuulli kootiif mataan koo tokko ta'ee namatti bahuu dadhabee itun ciisu taraa amma deddeebi'u kana mataan koo jaajiti narraa bahee amma buqqa'ee gaa toora furiin jiru buqqa'ee hin gatame. Mucaan koo sen kun shaashii gurraacha naa bitte itti dhuwaadha koo iddoo mataa sii taa'atte innis naa ta'uu dide. Isaan abbaa warraa kootii guftaa sadhiirri mataatti keetu gurraacha isaa bitanii fidanii itti keeddu iddoo mataa sii ta'a naan jedhan. Isas naa ta'uu didena cophaa man deema. Booddee koos ilaala cophaatu man jedhu isa biraasonii ta'uuf kaatan kana hin taatanu billaaciin tokkoyyuu sin hin murusin jedha Waaqayyoon naan jedhe. Gana Marsaa gaafa dooktoriitti geessinu ilaale isan raayitiitti godhuun allaala keessi koo na gammada armee jedhe abeetin jedhe isin fayyitanii ittuu naan jedhe. Waaqayyo lafa ni fideen beeku ixifii fidee mataa koo kana naa biqilchee gabaa nama naa dhaabee. Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Tole obboleettiin koo maqaan keenyudha, maqaan armee keenyudha, eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Sablee Bafqaaduun jedhama. Kan inni dhufne godina Iluu Abbaa Boraanaa Mattuurraati. Saanna bira jira kun armee koodha. Maqaan ishee Waaqinni Abdiisaa jedhamti. Waaqayyo waaqi jiraataan maal isiniif godhee amantoota Waaqayyoo fi Waaqayyo duratti dhuga baatee akkamii qabdu? Wanti Waaqayyo nuuf godhe waan baay'eedha. Isa keessaa muraasa isaa dhugaa nan ba'a. Innis armee koo kana baay'ee dhukkuba ture. 2016 dhukkuba nu hin beekneen qabamte. Dafnee irratti hin barre. Achi gaafa irratti barru immoo mana yaalaa dhuunfaa kanuma Mattuurra deemsisaa turre. Baay'ee dhukkubni kun itti hammaataa dhufe. Achiin dookteriin wanti kun booddee kaansarii ta'uu danda'a gatii ta'ee fi maatsanii isaanii baasnaa naan jedhan. Isa booddee gaafa seen akkas naan jettu baay'ee rifadhee nan sodaadhe. Maatsanii see kun ituu hin bayini kadhachiisuu fi wayyaa kadhatarra adeemtu jennee yaalii sana adda kunne jechuudha. Achi yaalii sana erga adda kunne baay'ee turree booddee dhukkubni kun gargar citee ka'e ammas deebi'ee humnaa ol see dhukkube 2017 keessa deebisee lafa yaalchisaa ture sanatti nan geesse. Gaafan geessu dookteriin ituu dura adda kutuu dhabaattee asumatti yaalla turre amma garuu kan armee keetii kaanserii ta'eera humnaa ol ta'eera umaa gochuu hin dandeenyu riiferii siif kennina jimma malee asitti yaalamuu hin dandeessu naan jedhe. Ishi jedheen riiferinaa barreessanii fudhadheen Jimma deeme. Jimma gaafa geenyu dhiiga see ammas fuudhanii ilaalanii guyyaa 10 booddee deebi'aa nuun jedhan. Achi guyyaa 10 booddee dawwallee gaafanneennaan wixxeetiin baheera dhufuu hin dandeessu nuun jedhanii. Achi fuunee deemne eeyyee sirriidha dhukkubni isaanii kun kaanserii maatsanii ta'eera gatii ta'ee fi qoricha keemoo jedhamutu jira. Keemoo kana zuurii 6 ol furatanii yoo didee si'a 9 furatanii achi booddee cararii rukutatu naan jedhanii. Umaa gochuu hin dandeenye gaaseetti baay'ee dhukkubichi cimeera. Waan baay'ee siqaayii baay'ee argiteetti anis duukaa amanta saqaayyaa ture. Achi erga akkas ta'ee torbee tokko erga ilaalanii Jimma turree booddee keemoo kana fudhachuu jalqabde. Keemoo kana gaafa fudhattu baay'ee cima qorichicha jechuudha. Guyyaa 21 tokkoon deebitee fudhatti. Amma guyyaa 21 qaxaroon sun ga'utti garuu isheen fudhattee galtee inuma ciisti ija namaatti hin baatu dandeessee hin deemtu. Kan isheen jiraattu boroo manaati malee fillabiitiitti hin baatu jechuudha. Baay'ee jireenya ishee waan dhukkubsee fi dhanni see kun bobbokokee fuulli see kun bakka sirriin turre. Zuurii 3 keemoo kana fudhattee zuurii 4ffaa deemuudhaaf gaafa jennu soddaan ishee ituu deemanii qoricha kana zuurii 4ffaa kanan fudhatanii beddellee geessi kadhatamee fi booddeellee deebi'anii fudhatanuu naan jedhe. Ishennee zuurii 3 fudhattee 4ffaa deemuuf gaafa jennu
iddoo kana fidde obboleettiin koo namni Waaqayyoo kadhatanii fi fayyiteetta dhukkubni kun si keessaa badeera deemii ilaalami jedhaniini erga iddoo kana dhufnee torbee tokko booddee qaxaroon seegeenyaan fuudhee ammas Jimma deemee akkasuma qanii kamisaati kan hin deeme kan isee yaalamtu immoo jimaata kamisa galgala dhaqee dhiiga see hojjechiisee jimaata ganama wixeetii seenan geesse dookterii ishee ilaalutti jechuudha. Siin dhukkubni kun si keessaa badeera fayyiteetta keemoo kanas hin abdaa cararii sirru kutattu jedheeni erga gaafa sanaati haati koo dhiigi sirraa dhaabbatee akka hiriyaa ishee baatee galti kanaaf Waaqayyoon naa gala. Tariitti armeen kee kuni dhukkuba kaansarii gadameessaatiin dararamaati kan isaan turanii darbeeyyuu dhukkubi kun ulfaatee jennaan keemoo fudhachuu jalqabaniiru. Keemoo kana immoo fudhachuu jalqabanii marsaa 6 isa jalqabaa fudhatu yoo dide marsaa 9 fudhatu sana booda akkuma tamma dubbattee carariidhaan gadameessi isaanii kun rukutama isiniin jedhe dooktarri. Haa ta'uyyuu malee keemoo kana erga jalqabanii marsaa 3 erga fudhatanii booda isin garuu durallee waldaa geessinii ilaalla malee yoo hospitaalatti hin deebisin jettanii Waaqayyo garuu harmee keessan kanaaf gidduu galee kaansarii akkas baay'ee nama dhiphisu isaan fayyise namni Waaqayyo sagalee ma tokko baasaniif gaafa sana nan jira waan ta'eef dhukkubi kun keessan jiru deemi ilaalame dhuga baatiidhaaf deebi'ii jedhanii sagalee tokko baasanii fi Waaqayyo sagalee isaa duuka waan jiruuf armee kee kana guddaa gargaaree mee dhukkuba kana waggaa meeqa rakkachaa turanii dhukkubi kun akkam isaan godhatu. Dhukkuba kanaan kan iseen rakkatte waggaa 2 iseen garuu nutti himachuu hin dandeenye tuudhoksitu waggaa 2 guutte dhukkubni kun dhiigi iseen dhangalaa na ciniina jetti na nyaatatti. Inta saqaayaati dandeessee nama keessan teessu waldaa keessa yoo dhatte sin rakkatti nus hin sodaanna tarii nama keessatti leeyyooftii taata jennee sodaanna waggaa 2 ergatti rakkattee booddee Waaqayyo gidduu galee fi amma garuu erga fayyitee waggaa 1 guutteetti mataanis kan irraa dhume deebi'ee biqilee fi malkii gaarii biqilchitee fuula geessanii fuula Waaqayyoo dura dhaabbanneerra kanaaf saba Waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon guddaa godhaa galateeffadhaa Yesuus akkasitti nama hiiku. Tole armeen koo mucaan keessan baay'ee dubbatteetti dhukkuba kaansarii gadameessaatii waggaa 2 dararamaati kan isin turtanii mee dhukkuba kana keessa yeroo turtanii haala akkamiiti kan isin dabarsaa turtanii dhukkubi kun akkam isin godha ture. Amma duraan dursee lubbuun kootii foon koo wal keessatti eegame har'a ga'uudhumaaf immoo Waaqayyoon naa galateeffadhaa meen tokko. Amma na dhukkube dura nan dhoksa hangafti jaraa jirti waan an godhu wallaaleen isheetti hime gaafan isheetti himu isheen jara hunda jaraatti himte ijoolleen kun taraa na gargaaru mattuutti numa na deddeebisu waan qabnu ma fedhutu deemne mattuutti waggaa 1 yaalamee homaa ta'uu dide dura biraasawniin si godhaa naan jette. Ishii dheessa sodaatama gafan jedhu booddee immoo lakkii hin danda'amu iddoo gadhiiseera jimmaan malee asitti hin danda'amu jette maalan jimmaan namattuu takka darbeen beeku akkaman godhaan jedhe na fiddee nama deddeebinaa dhiiga koo fuudhanii gaafa guyyaa 10 deebi'aa jedhan isheedhanii seentuu bilbilteennaan wixeetiin bayiraa kottaa jedhan isheen nannee dooktoritti na erguu achitti na erguu asitti na erguu mana 14tti marammarame. Amma kan morma kana biraasonii taataa inni tokko garaa biraasonii taataa inni tokko maatsanii biraasonii taataa isa booddee inni mangiraa gabbaa mega armee jedhe abeetin jedhe maan jettanum xuruu jirtu maal ilma koo maalan xuruu jira mataan koo sonarraa dhumeera anni koo hundi yoo dhumeera maalan xuruu jira lakki waaq xuruu jirtu isin fayyitaniittuu naan jedhe jara keenya mataan koo kun akka jiruun narraa bahee fuulli kootiif mataan koo tokko ta'e namatti bahuu dadhabee tunciisu taraa amma deddeebi'u kana mataan koo jaajiti narraa bahe immoo buqqa'ee gaa fooraa furiin jiruun buqqa'ee hin gatame. Yaabba olmaako cubbuu koo lakkooftee fuula natti hin guurre ulfaadhu abbaa koo. Lafa ona dufte iddoon itti kufe itattee na kaafte iddoo dinni kiyya kan akka beenan tuqne tullotol na baafte. Farra fayyaan qabuuf hanniisee silaa kaayeyyuu fudhee dhufeera hin fayyusi jedhee nama eeggadhe Waaqayyoon nama eegee Waaqayyo Waaqni koo na fayyisee. Mucaan koo sen kun shaashii gurraacha naa bitte itti dhuwaadha koo iddoo mataa sii taa'atte innis naa ta'uu dide
Isaan abbaa warraa kootii guftaa san dhiirri mataatti keetu gurraacha isaa bitanii fidanii itti keedhuu iddoo mataasii ta'anaan jedhan. Isas naa ta'uu didena. Cobaa man deema. Obboddee koos ilaala. Cobaatu man jedhu Waaqayyo lafa ni fideen beeku. Itti fidee mataa koo kana naa biqilchee gabaa nama naa dhaabee har'a koo kun. Amma isini erga waldaa kana dhuftanii isinii kadhatame waggaa tokkodha. Akkuma amma dubbachaa turtanii ji'a lammaffaa 2017dha kanas dhuftanii. Amma immoo ji'a sadaffaa keessa jirra waan ta'eef kaansarii waggaa lama isin rakkise kana Waaqayyo isinirraa fuudhee gaafa sitti dhuftanii raajiin isinii kadhatanii mataan keessan isinirraa bubuqqa'eera. Keessumaa namni qoricha keemoo jalqabee jennaan rifeensi isaa noormaali irraa ka'a waan ta'eef mataan keessan isinirraa ka'eera. Wanti baay'ee na ajaa'ibsiise mataan keessa waggaa tokko gidduutti akkasitti baay'atee akka kan uumamata keessanii Waaqayyo deebisee waggaa tokko gidduutti isinii biqilchee akkuma namni Waaqayyo immoo isinitti dubbatan induune gadameessi keessan isin keessaan baane Waaqayyo kaansarii isa waggaa lama isin nyaate isin keessaa ari'ee isin keessaa balleessee dooktariin isin yaalaa turerree isin ilaalee isin bilisa kaansariin isin keessan jiru isiniin jedhee dhiigi keessan dhangala'u hin dhaabate Waaqayyo isin gargaaree har'a galateeffannaadhaaf deebitanii qaami keessan deebi'ee biqilee Waaqayyo isin gargaaree isin dhaabe gooftaa keessanii maal jechuu jaallattu? Waan an godhu isin qabu galata waaqarratti lafarratti galanni isaaf ta'u. Jabeessaa galata baay'ee isa rifeensa bade akkasitti deebisee biqilchuu Yesuusiif. Rifeensa bade deebisee akkasitti biqilchee nama dhaabu gooftaa kanaaf eenyutu galata baay'ee qaba eenyutu ilillee baay'ee qaba Yesuusiidhaaf. Baga Waaqayyo isin gargaare baga Waaqayyo isin hiikee fayyinni keessan dhaabbataa ta'u eebbifamaa ulfaadhaan horaa. Diga ke madale olman ke samu ko jale sifin kabu anambasu wedun ko gara kyarasu gati diga ke madale